Tole baga nagaa taatanii har'ammoo mata duree addaa waa'ee upper link kan jedhamu irratti mata duree addaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Asirratti kan isin hubachuu danda'u qabdanii sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu Indaalee Baqqalaan jedhama. Asirratti kan hubachuu dandeessanii beekumsa xiqqoo qaburraan sheerii isiniif godha waan ta'eef beekumsi immoo yoo sheerii namaaf godhan malee nama tokko qofaan jiraatee nama sana waan fayyadu waan hin taaneef wanta beekan namaaf qoodin immoo bu'aa malee miidhaa akka hin qabne beekamaadha. Kana waan ta'eef waa'ee Excel irratti kana duras kennaa tureera, ammas gara fuulduratti nan kennaa. Har'a immoo akkamitti Excel irratti Microsoft Excel irratti akkamitti table of content kun mata duree addaadha. Akkamitti table of content kan jedhamu kana yeroo baay'ee Microsoft Word qofa irratti kan inni beekamu. Table of content kan hojjetamu Microsoft Word irratti kan yeroo baay'ee namoonni ittiin hojjetanii. Garuu table of content kuni Excel irrattis ni hojjetama. Excel irratti kan inni hojjetamu barbaadamee fi Excel tokko irratti shiitiiwwan baay'eetu jira. Shiitiiwwan baay'ee sana yeroo tokkotti yoo kan irratti hojjennu ta'ee hunda isaa bira gahuudhaaf karaa ittiin argannu karaa ittiin shiitiiwwan akkan keessa galanii mul'achuu didan sana karaa ittiin argannu tokko qastii xiyyaawwan asirra jiraniin cuqaasuudhaan kan nuti argannudha. Garuu immoo karaan tooftaan biraa ittiin argannu haala salphaadhaan kan ittiin argannu shiitiiwwan hunda isaa sana karaa ittiin argannu asirratti amma kilik godhee shiitii biraatu uumama. Shiitiiwwan kana hunda isaanii bira gahee argachuudhaaf karaan tooftaan biraan kan ittiin argachuu dandeenyu table of content irratti hojjechuudha jechuudha. Table of content yoo irratti hojjanne shiitii tokkoffaa irratti table of content yoo hojjanne shiitiiwwan hunda isaanii peejii tokko irratti nuuf qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Shiitii tokko irratti table hunda isaanii qabxiiwwan shiitiiwwan hunda isaanii sana hojjetan jechuun immoo fagoodhaan asuma irratti kilikii goona shiitiiwwan sana hunda isaanii haala salphaa ta'een walitti hidhannaa jechuudha. Kana waan ta'eef table of content Microsoft Excel irratti akkamitti hojjetama kan jedhu waliin ilaallarra jechuudha. Kanaaf na duukaa bu'aatii tokko tokkoon hordofaa. Kanaaf table of content karaa afuriin hojjetama. Table of content Excel irratti karaa afuriin hojjetama. Kanaaf karaa arfan kana tokko tokkoon ilaalla waan ta'eef na duukaa bu'a. Tokkoffaa irratti dhumneeti shiitii tokko jechuudha. Shiitii tokkoffaa sana irratti dookimentii shiitii tokkoffaa sana keessa jiru irratti hojjechuudhaaf asirratti dhaqnee cuqaafna. Gaafa right side goonee karaa mirgaatiin goonee kilik goonee cuqaafnu waan kun nuuf dhufa. Gaafa kun nuuf dhufu upper link kan jettu dhufa. Upper link kana irratti kilik goona. Gaafa upper link kana irratti kilik goonu insert upper link yookaan fi linkitu kan jedhu nu dhufa. In this file or web page kan jedhu jira. Presence in this document kan jedhu jira. Create new document kan jedhu jira. Email address kan jedhu jira jechuudha. Kan hunda isaa yoo kilik goone waa biraa nuuf fida jechuudha. Kanaaf amma kan Excel place in this document kan jedhu asuma keessatti Excel kana keessatti bakka tokkotti akkamitti akka walitti hidhannu kan agarsiisudha. Kanaaf asirratti place in this document kan jedhu gaafa kilik gootanii nuuf fida jechuudha. Reference kan jedhu irratti shiitiiwwan jiran hunda isaanii nuuf fida jechuudha kan nuti hojjetan. Kana waan ta'eef kilik gaafa gootan isiniif fida. Asirratti table of content jira. FS WS, TS, GS kan jedhu jira. Isaan kun kan isaan mul'isanii shiitiiwwan as jala jiranii shiitiiwwan qabu sana mul'isa jechuudha. Kana waan ta'eef isa tokkoffaa irratti adeemsa tokkoffaa irratti asirratti akkuma tunne kanarratti cuqaafna. Achiin gaafa cuqaafnu booksii kana dhufa. Booksii kanarratti place in this document kan jedhu dhufa. Achirra deemnee shiitii isa tokkoffaa kilik goona. Achi gaafa kilik goone okay jenna. Linkii ta'eera jechuudha.
akkasitti gaafa kalariin isaa jijjiiramu linkii ta'eera jechuudha dokumentiin keenya. Asirratti amma kiliik goonee isa FS jala jiru sana nuuf fida jechuudha. Kanaaf linkii ta'eera. Inni kun isa tokkoffaadha. Isa lammaffaa irratti asirratti ammas deemneeti kiliikii goonaa. Achi gaafa deemnee kiliik goonu ammas upper linkii kiliikii goonaa. Gaafa upper linkii kiliikii goonu nuuf dhufa faayilii warshiittiiwwan jiranii. Amma akkasa duraa kiliikiin goonu as dhufneetii ishii kana jijjiirra. Adeemsa isa lammaffaadha jechuudha. D1 yookaasiif E1 F1 jara kana jechuudha. D1 F1 E1 F1 G1 H1 iddoo dokumentiin sun jiru irratti dhannee ishii kana jijjiirra jechuudha. Jijjiirreetii asirratti kiliikii goona. Maaliif shiittiin kunii D1 irratti argama jedheen. Gaafa kiliik godhee ookeen jedhaanii ookee naa dhufeera ammasii. Amma immoo deemeen gosa lammaffaadha. Isa sadaffaa irratti immoo asirratti ammas kiliikiin godhaa. Kiliik gaafan godhu immoo kiliikiin godhu amma immoo as deemeen insertii jedha. Insert upper linkiin dhufaa kiliikiin godhaa. Amma immoo naa dhufeera jechuudha. Ammas deemeen isa sadaffaa dhimma deemu kiliikiin godhaa ookee galeera jechuudha. Amma sadii hojjannee irraa isa arfaffaa irratti immoo akkamitti walittiin ookasiif akkamitti upper linkii hojjanne seduu fi isa arfaffaa irratti asirratti dhufnee kiliik goonaa. Kana tokko kiliikiin godhiin duratti kana maqaa haaraatti kennina. Kana select gooneetii maqaa biraatti ilaalla. Bakka kanatti booksiin nu dhufa asirratti maqaa haaraatti ilaalla. Jennee keewwachuu dandeenya maqaa haaraa. Achirraan as deebina. As deebineetii dhufnee asirraa upper linkii achirratti define name maqaa sana rename goone sana maqaa haaraatti kennine sana nuuf fida haala addaatiin. Kanaaf define name kan jedhu nu dhufa achirraan kana kiliikii goona sirrii ta'eera jechuudha. Kanaaf kun hojjechuu isaa immoo haala kamiin check goona kan jennee fi asirratti kiliik goona. Kun isa kamii? Isa tokkoffaadha. Kun isa kamii? Isa lammaffaadha. Kun isa sadaffaadha. Kun isa arfaffaadha. Kanaaf linkii goonee finneerra amma immoo inni tokko haala kanaanidha kan ittiin iddoo faayilii keenyaa jiru deemu. Inni tokko isa kanaani, inni tokko isa kanaan, inni tokko. Amma immoo gara table of content deebi'uudhaa fi ganaa dhumnee table of content kana kiliik gochuu dhiibnee table of fuula kanarraa shiitti kanarraa gara table tokkootti gara table of content deebi'uudhaa fi table of content kiyyasii hoomiidhaan yeroo baay'ee hoomiin wantoota achi jiran sana baaki jedhee akka deebisu nu godha. Hoomiidhaanii achi deebi'uudhaa fi kan nuti gochuu danda'uu qabnu linkii itti ijaarra yookaasiif walitti table of content keenyaan walitti ijaarra. Isa kana immoo akkamitti walitti hiinaa table of content keenyaa fi linkii faayiliiwwan shiittiiwwan jiran sana immoo walitti hidhuudhaa fi asirratti dhumneetii insert jennee boca kana keessaa waa tokko filanna yookaasii fi waa tokko filanna. Okay, filannee as keessa kastii kana xiyya kanaaf fudhanneetii fudhannee asirra keewwannaa keewwanneet kana upper link kennaanii achirraa table of content linkii ta'eera jechuudha kun. Amma asirran jira asirraa gara table of content deebi'uudhaa fi haala salphaadhaan hunda isaan irratti hidhachuu dandeenya jechuudha. Hunda isaan irratti gosa asirratti adeemsa tokkumaan ta'e filachuu dandeessu. Table of content salamaffaadha kuni sirrachi sadaffaattis immoo jalqaba
finneerra jechuudha. Kanaafi table of content irra teenyee gara daataa barbaannee tokko asiin banna achi deebina. Inni lammaffaan immoo asiin banna karaa kanaanii tokkuma jechuudha. Gara immoo table of content deebi'uudha kanaan kiliikii goona. Achirra immoo gara isa lammaffaatti immoo asiin banna. Inni kan biraa achi deebinee asiin banuu dandeenya. Asiin. Kanaafi shiitii tokkorra kan jiru shiitiiwwan hunda bira karaan ittiin bira geenyu tokko asirratti arganna. Haala kanaan kiliikoon argachuu dandeenya. Inni kan biraan table of content itti humneeti. Table of content keenya irra teenyee iddoo barbaanne amma fakkeenyaaf shiitiiwwan kanaa gad jiran argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma waan asirra jiru irratti akkuma asirra jiru irratti shiitiiwwan kanaa gad jiran argachuu akkuma dandeenye asirra kan jiranis argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan table of content itti humne haala salphaa ta'een bira ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirraa qabxii tokko hubattaniitu jedheen yaada. Kanaaf hanga afaan Oromoo qabxii biraa yookaas mata duree biraa walitti deemnutti fayyaa ta'aa. Ciao.